Ashama harka fuunee jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii hireetuuf akkam jirtu nagaa keessan jirtu baga nagaa keessan taatanii bagee gamtanii gargaaramtanii guyyaaf sa'aatii daqiiqaa kana argattanii nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaa fi qixa jirtan hundumaatti si wajjin haa ta'u akkam jirtu nagaa keessan jirtu baga jiraattanii baga nagaa taatanii ሰላም እንዴት ናችሁ የሂሬ ቤተሰቦች ሁላችሁንም ሰላም የእግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ሁሉ መልካም ሁሉ ሰላም ነው እንኳን ደህና ሆናችሁ ባላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ሁሉ መልካም ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁሉ እኔ ጋር ደህና ሰላም ነው ሁንዱማ keessatti niyyuu nagaa waaqayyoo haa ta'u jecha har'asummoo fedhaaf jaala waaqayyoo ta'ee macaafa qulqulluu yeroo darbee kutaa boqonnaa 9 fi 10 wajjin dubbifannee turre mul'ata Yohaannis har'ammoo 11 fi 12 wajjin dubbifannee jechuudha fedhaaf jaala waaqayyootiin waaqayyo gooftaan sagalee isaa geenye jiraachuu akka dandeenyuuf nu haa gargaaru ayyaanni faraada isaa nuuf haa baay'atu እና ባለፈው ዕለት መጽሐፍ ቅዱስ እያነበብኩ ነበር ዛሬም አብረን እናነባለን የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን እግዚአብሔር ምሕረቱን ያብዛልን እና የመቃ ጎፍታ መቃ ጅራታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስምብሮን ሲጠና ሰገሌ ዋቀዮ ከምት ያገኘ ትንጅራን ከምት ያገኘ ጅር ሂኖልች ነሰሙ ከኛ ከሳ ጅረኛ ከኛ ከሳ ፉናነቹ barbaadan qilleensarra lafarra galaana jila kan qabaman kan dhaman haa ta'ani waaqayyo gooftaan haraaraaf gaarummaa isaan nu haa ilaalu galanni fulfinimmoo isaaf haa ta'u jaasaati daqiiqaa kana nuuf kenne waaqayyoof haa galatu maqaa gooftaa maqaa yesuusiin nuuf dubbisa garuu dursaa chaanaalii kana subscribe like taasisa comment irratti yaada kenna yaada sirreessuu qabu yoo jiraate jechuudha yaada naaf barreessa comment jalatti akkasuma like subscribe godha yeroo hundumayyuu macaafni qulqulluu ani dubbisee asirratti share siniif godhu akka dafee sin qaqqabuuf immoo mallattoo bilbilaa sana cuqaasaa gooftaan sinaa eebbisuu eebbifamaa yaada qabdan naafira like gochuun dagatina yeroo jalqabdan like gochuudhaan jalqaba waaqayyo hunduma keessa wajjinaa ta'u ayyaana isaa nu baay'isu nu haa gargaaru maqaa yesuusiin nuuf dubbisa lakkoofsa tokkorraa akkas jedha huleen akka hulee safaraa tokko anaaf ni kenname yommus tokko anatti dubbatee kai mana qulqullummaa waaqayyoo iddoo aarsichaas safariitti namoota achitti sagadaniifis lakkaayi garuu obdii mana qulqullummaa safaruu dhiisi inni warra saba waaqayyoo hin ta'initti kennameera isaan immoo ji'a 40 lammaffaatti mandara qulqullaa'aa sana dhidhiituuf jiru dhugaa baatonni koo lamaan uffata gaddaa uffatanii guyyoota 1260 sana raajii akka dubbataniif ani karaa nan kennaaf jedhe dhugaa baatuun lammaffaan immoo muka ejersaa lamaanii fi baattuu ibsaa lamaanii waaqayyo gooftaa biyya lafaa duraa dhaabbataniidhaan eenyu illee isaan miidhuu yoo barbaade ibiddi afaan isaanii keessaa bahe diinota isaanii ni fixa eenyu illee isaan miidhuu yoo barbaades akkasitti ajjeefamuun irra jira isaan kun lamaan bara raajiin dubbatan sana waaqa keessaa bokkaan akka hin roobneef cufuudhaaf aboo qabu bishaanota dhiigatti geeddaruudhaaf yeroo barbaadanittis dhaayicha waan jedhamu hundumaan biyya lafaa rukutuudhaaf aboo qabu yommuu isaan dhugaa bahuu isaanii raawwatan
bineensochi iddoo lafa jalaa sana keessaa bahee lola isaanitti kaasuuf isaan mo'achuuf isaan ajjeesuufis jira. Reenfi isaanis mandaricha guddicha isa gooftaan isaanii duraan itti fannifame keessaa karaa irratti argamuuf jira. Mandarri sunis ija afuuraatiin yommuu ilaalamu Soodom yookis Gibxi jedhamee ni waamama. Nama hundumaa keessaa, gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaa warri dhufan guyyaa 3 fi walakkaadhaaf reenfa isaanii lafatti ni ilaalu malee hin awwaalchisan. Warri biyya lafa irraa jiraatan kanatti ni gammadu. Kun isaanitti ni tola. Raajonni warri biyya lafaa irra jiraatan dhiphisanii kun waan du'aniifis namoonni gammadanii kennaa waliif ni ergu. Guyyaa 3 fi walakkaa booddee immoo hafuurri jireenya kennu Waaqayyo biraa dhufee raajota du'an sanatti galee isaanis ka'anii dhaabbatan. Warri isaan argan hundinuu guddaa ni sodaatan. Yommus raajonni lamaan sun Waaqa keessaa sagalee guddaasaa ol kottaa jedhee isaan waamuu tokko ni dhagahan. Isaan duumessa keessaa gara Waaqaatti ol ni bahan. Diinonni isaanis kana ni argan. Yeroo sanattis socho'a lafaa guddaatu ture. Harka 10 keessaa harki tokkoon mandaricha mandarichi ni jijjige. Namoonni beekamoon 7,000 socho'a lafaa kanaan ajjeefaman. Warri afan immoo sodaatanii Waaqayyo Gooftaa Waaqaaf oqubaa dhiyeessan. Waaqayyo inni lammaffaan darbee wayyoon inni sadaffaan immoo kunoo dafee ni dhufa. Kana booddees ergamichi 7ffaan malakkata isaa afuufee Waaqa keessaas sagaleen guddaan mootummaan biyya lafaa kan Gooftaa keenyaa kan Masii isaaniitis ta'eera. Inni immoo amma bara baraatti ni mo'a jedhu ni dhagahame. Manguddoonni 24 warri fuula Waaqayyoo duraa teessoo isaanii irra taa'an adda isaaniitiin gombifamanii Waaqayyoof ni sagadan. Ameen. Haleluuyaa. Isaan yaa Waaqayyoo Gooftaa hundumaa dandeessu kan jiraattu kan turtees humna kee isa guddaa fudhattee waan mooteef galataa siif ni dhiyeessina. Saba Waaqayyoo warri hin ta'in dheekkamamaniiru. Garuu dheekkamsi kee dhufeera. Yeroon warri du'an firdii argatan gaheera. Yeroon hojjettoonni kee raajonni warri siif qulqullaa'an warri si sodaatan xixinnoonni gurguddoonnis gatii isaanii itti argatan gaheera. Yeroon warri biyya lafaa balleessan itti balleeffamanis gaheera jedhanii. Ameen. Kana booddee manni qulqullummaa Waaqayyoo inni Waaqa keessaa banamee saanduqi kakuu mana qulqullummaa sana keessaas ni argame. Balaqqeessi ni balaqqeesse.
sagaleen biraa qaqawweenis wal jalaa ni qabame. Lafti ni socho'e, cabbiin guddaanis ni bu'e. Boqonnaa 12 wanti guddaan dinqisiisaan tokko Waaqa keessatti ni argame. Dubartiin biiftuu uffattee ji'a miila jalaa kaattee gonfoo urjootaa 12 mataa ishee irra qabdu tokko ni mul'atte. Isheen ulfaa turte. Ciniinsuu da'umsaatiinis dhiphattee ni iyyite. Wanti dinqisiisaan biraa tokkos Waaqa keessatti ni argame. Inni immoo bineensa akka jawwee guddaa diimaa biluu mataa 7 gaanfa 10 mataa isaa 7 irraatii wanta akka gonfoo 7 qabu ture. Egaan isaan urjoota Waaqa keessa jiran harka 3 keessaa harka 1 haxaa'ee lafatti gadi ni darbate. Bineensi akka jawwee sunis yeroo dubartittiin deessu mucaa ishee liqimsuudhaaf jedhee ishee du'uuf jettu sana dura ni dhaabbate. Isheen ilma sabaa hundumaa siinqee sibiilaatiin tiksuuf jedhu ni deesse. Ilmi isheen garuu gara Waaqayyootti gara teessoo isaatiittis ol ni butame. Dubartittiin immoo lafa onaatti ni baate. Achitti iddoo Waaqayyo akka isheen guyyaa 11,260 waan ittiin jiraattu argattuuf qopheessuuf qabdi turte. Kana booddees Waaqa keessatti lolli ni ka'e. Mikaa'el ergamoota isaa wajjin bineensa akka jawwee sana ni lole. Bineensichi akka jawwee sunis ergamoota isaa wajjin deebisee isa ni lole. Bineensichi mirgaa hin arganne. Haleluuyaa. Deebisees isaaf ergamoota isaatiif Waaqa keessatti iddoon hin arganne. Iddoon hin argamneef. Bineensichi guddichi akka jawwee sun bofni bara durii inni diiyaabiloos seexanichis jedhamee inni guutummaa biyya lafaa wallaalchisuu gara biyya lafaatti gadi ni darbatame. Haleluuyaa. Ergamoonni isaas isa wajjin gadi ni darbataman. Ani ammoo Waaqa keessaa sagalee guddaa tokko nan dhagahe. Innis amma fayyinni, aangoon, mootummaan kan Waaqayyoo keenyaa, haboonis kan Masii isaati ta'eera. Hadheessitoonni obboloota keenyaa inni halkaniif guyyaa Waaqayyoo keenya duratti isaan hadheessaa ture immoo gadi darbatameera. Obboloonni keenya immoo dhiiga hoolichaatiin dubbii isaa dhugaa bahaniinis isa mo'aniiru. Isaan du'atti waan isaan geessu yoo ta'e iyyuu lubbuu isaanii hin mararsiifanne. Egaa yaa bantiiwwan Waaqaa warri isaan keessa jiraatanis gammadaa. Yaa lafaa, yaa galaanaa, seexanni gara keessanitti waan gadi bu'eef isiniif garuu wayyoo. Isin yeroo gabaabduu duwwaa akka qabu waan beekuuf guddaa haareera jedhee. Bineensi akka jawwee sun gara lafaatti akka gadi darbatame yeroo beeketti dubartittii ishee ilma deesse sana ari'achuutti ni ka'e. Dubartittiin garuu boficha duraa gara lafa onaa iddoo itti bara 3 fi walakkaadhaaf waan ittiin jiraattu argattu sanatti akka
balaliituuf baalleen joobiraa guddichi lamanii kennameef. Yommus bofichi bishaan lola'ee akka dubartittii haree adeemuuf dugdaa ishee duubaan bishaan akkuma ishee laga yaa'utti afaan ishee keessaa duukaa gadi naqe. Lafti garuu dubartittii ni gargaare. Afaan banee laga isaa bineensichi akka jawwee sun afaan isaa keessaa yaase gadi ni dhuge. Yommus bineensichi akka jawwee sun dubartittii sanatti haaree sanyii ishee warra kaanitti lolaa kaasuu dhaqe. Isaanis warra abboommii Waaqayyoo eegan isaa Yesuus dhugaa baheettis jabaatanidha. Bineensichi sun immoo cirracha galaana irraa ni dhaabbate. Ameen, 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 ameen. Galanni ulfinni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee dinqiif sagalee baay'ee jireenya namaa ijaaru, sagalee dinqii, sagalee jireenya, sagalee ajaa'ibsiisa, sagalee laphee namaa qabbaneessu Waaqayyo nuuf kenneera. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Naaf dhaggeeffadhaatti eebbifamaa. Lafa jirtanitti ayyaanni faraarri gaarummaa Waaqayyoo duuba keessa jira haa ta'u. Like, subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. Koomentii yaada keessan naaf barreessaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifamaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Yeroo biraa walitti deebinaa. Ayyaanni Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Shalom, shalom.